Harka fuunee jaallatamoo daawwattoota keenya ifaa ibirraa oduu yeroo kanaatiif qindeeffanneen isinitti himaa Daani'eel Tasfaayitiin waliin tura. Ayyaanni Adwaa 126ffaan mata duree Adwaan Itoophiyaanotaaf gamtaa Afrikaanotaaf calaqqee bilisummaati jedhuun Finfinneetti yaadatamaa jira. Odii Muusaa. Guyyaan ayyaana Adawaadhaan waggaa 126ffaan kabajamaati jira. Injifannoon Adawaa utubaa tokkummaa sabdaneessummaadhaatiif bu'aa waltumsuu Itoophiyaanotaa ta'uun tajaajilli kominikeeshinii mootummaadhaa ibsee kan jiru yoo ta'u, ayyaana Adawaadhaa waggaa 126ffaa kabajamaa jiru kana ilaalchisuudhaanis tajaajilli kominikeeshinii mootummaa ibsa baaseen dhaloonni har'aa tokkummaan sabdaneessaan gaachana birmadummaatiif bilisummaa keenyaa ta'uu isaa hubachuun madda jabina keenya kan ta'e tokkummaa sabdaneessa keenya eeggatuutu irra jiraata jechuudhaan Adawaan Itoophiyaanotaaf dhimma dirree lolaa irratti diina injifachuu qofa osoo hin taane adeemsa ijaarsa biyyaa birmadummaa fi sabdaneessummaan itti mirkanaa'e ta'uudhas eereeti jira. Gama biraatiin ammoo iccitiin injifannoo Adawaadhaan tokkummaa bilisummaa jaalachuu fi duudhaa biyyaalessaa gabrummaa jibbuu akka ta'e ibsichi kun kan kaasee jiruu fi maddi tokkummaa Itoophiyaanotaatis afaan tokko dubbachuu fi naannoo tokko jiraachuu akka hin taane ibsuudhaan injifannoon Adawaa injifannoo waloo saboota sablammootaa fi ummatoota ta'urra dabruudhaan dhiigaa fi lafeen kan barreeffame seenaa waloo Itoophiyaanotaa ta'uudhas ibsichi kaaseeti jira. Kana maleedhas ammoo injifannoon Adawaatti argame dadhabina diinarraa kan ka'e osoo hin taane jabina tokkummaa ummata Itoophiyaatiin ta'uu ibsichi yaadachiisuudhaan injifannoo Adawaadhaa galmeessuu keessatti ummanni Oromoodhaan gumaacha daaddaa hin qabne gumaachuudhaan biyyattiin weerartoota Xaaliyaan jalatti akka hin kufne taasisuu bira dabruudhaan biyyattiin siidaadhaaf asxaa injifannoo lammiiwwan gurraachaa ta'uun akka mul'attu taasisuun seenaa hin dagatamne hojjechuu dandeeti jira. Ayyaanichis mata duree Adawaan Itoophiyaanotaaf gamtaa Afrikaanotaaf ammoo calaqqee bilisummaa jedhuun yaadatamaati jira. Lammiilee Saawud Arabiyaatti rakkina keessa jiran deebisuuf karoora koreen raawwachiiftuu biyyaalessaa qopheesse irratti mari'atame. Daraartuu Garbaa dabalata qabdi. Koreen biyyaalessaa lammiilee Itoophiyaa Saawud Arabiyaatti rakkatanii jiran biyyatti deebisuuf hundaa'e lammiilee 100,000 ol haala rakkisaa keessatti argaman yeroo gabaabaatti haala biyyatti galchuu irratti mari'achuu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa hime. Ministeerichi ibsa fuula feesbuukii isaa irratti baaseen koreen lammiilee Itoophiyaa Saawud Arabiyaatti haala rakkisaa keessatti argaman gara biyyaatti galchuuf hundaa'e karoora qopheesse irratti marii taasiseera. Koreen kun dhaabbilee mootummaa 16 ta'an akka miseensaatti of keessaa qaba. Walitti qabduu koree biyyaalessaa kan ta'an deettaan ministeera alaa Ambaasaadder Burtukaan Ayyanoo koomishinichi lammiilee biyyatti galchuu qofa osoo hin taane qaamolee adda addaa hirmaachisuun hanga isaan bayyaannatanitti ni hojjeta jedhani. Haalli lammiileen keenya keessa jiran yeroo kan itti kennisiisu miti kan jedhan Ambaasaadder Burtukaan lammiilee keenya oolchuuf qaamni hundinuu wal deeggaruun hojjechuu akka qaban himani. Ministeera dhimma alaatti daayirektarri waliigalaa dhimma qonsiilaa obbo Masfiin Gabra Maariyaam karoorri qabamee haala biyyi keessa jirtu giddugaleessa kan godhate ta'uu fi lammiilee biyyatti deebi'an deebisanii bayyaannachiisuuf mootummaa federaalaa fi naannolee waliin akka hojjetan himani. Biyyatti galuun duras odeeffannoon lammiilee mana hidhaa jiranii haala gaariin qindaa'uu akka qabuu fi yoo biyyatti galanis bakka tursiifaman keessatti wal dhiibbaan akka hin uumamneef wantootni barbaachisoon dursanii qophaa'uu akka qaban himani. Karoorri kun yeroo itti aanu keessatti marii itti aanaan ministeerri muummee Dammaqaa Mokonnoon dursan irratti koreen biyyaalessaa ittisaa fi to'annoo yakka dhala namaan daldaaluu fi daangaa dabarsuu ragga'uun hojiirra kan oolu ta'a. Lammiileen Itoophiyaa kumaatamni manneetii hidhaa Saawud Arabiyaa kan akka Shumeesii keessatti dararamaa akka jiran irra deddeebiin himaa turani. Yaala fayyaa dhabuuf, nyaata gahaa dhabuu fi namootni dhukkubsatanii mana hidhaa keessatti lubbuun darbillee yeroon achi akka hin kaafamin turuu BBCtti himaniiru. Lammiileen Itoophiyaa darara hamaaf saaxilamaa akka jiran dhaabbileen mirga namoomaaf falmanis himuun mootummaan Saawudii sarbama mirga namoomaa mana hidhaa keessatti raawwatu akka dhaabuuf gaafataa turani. Tibbanas lammiileen Itoophiyaa feestaala gurraacha uffachuun rakkoo lammiileen kun keessa jiran agarsiisuuf duula geggeessaa turaniiru. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee isaa kumaatamaan gara biyyaatti deebisaa turus ammayyuu 100,000 kan lakkaa'aman manneetii hidhaa fi bakkeewwan tursiisa adda addaa keessa akka jiran himama.
Bulchiinsa magaalaa Naqamteetti rakkoo kenniinsa tajaajila geejjibaa keessatti mul'atu akkaataa hiikuun danda'amu irratti waajjirri abbaa taayitaa geejjibaa qooda fudhattoota waliin mari'atee jira. Taganyee Daaqaa gabaasa magaalichaa akka ta'anutti qindeesseera. Hawaasni lixa Oromiyaa jiru gama kenniinsa geejjibaatiin rakkoowwan mul'atan yeroo adda addaa kaasaa turuun isaa ni yaadatama. Rakkoon kun keessattuu yeroo ammaa kanaan haala yaaddessaa ta'e irra ga'ee jira. Yaaddessaa ta'uu irratti darbee qaala'insi jireenyaa haalaan akka hammaatu taasisee jira. Rakkoo hawaasaa kana hiikuu fi waajjirri abbaa taayitaa geejjibaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee waldaalee geejjibaa, dhaabbilee leenjii konkolaachiftootaa, abbootii qabeenyaa konkolaattota, to'attoota geejjibaa, abbootii alangaa, waajjira abbaa taayitaa geejjibaa godina Wallagga Ba'aa fi aanaalee ollaarraa dhufan akkasumas geggeessitoota magaalichaa fi godinichaa muraasa waliin rakkoo kanaaf furmaata barbaachuuf marii taasisee ture. Hirmaattonni marii kanaati rakkoo gama boba'aa fi hordoffii konkolaataan jiru akkas jechuun gaafatanii turani. Fedhiin fi dhiyeessiin naannoo kana jiru wal simaan jiru. Imaltootni baay'inaan jiru. Konkolaattonni gurguddaan dhaabbatanii jiru. Isarraa ka'ee seeraalummaan baay'een bal'achaa jira jechuudha. Keessumaayyuu akka lixa Oromiyaatti dhimmootiin huquunnaman ta'uu danda'a. Boba'aa jaarkanii tokko akka suuqiitti gurgurama bakkeerra birrii 800. Taarifa ala fe'ama 400, 500, 700, 800. Maaliif kun dhufee? Rakkoon beensilaa jira, rakkoon naaftaa jira. Eeyyee kana eetu sirreessuutu irra jira. Waliin taanee abbaasaa qabanneetu sirreessine gaarii ta'a. Abbaan qabeenyaa karaa seeraan alaatiin taarifa akka barbaadan dabalata taanaan seerri maaliif barbaachise? Qaama taarifa kana madaalee haala ol ka'iinsa qaala'insa boba'aatii wajjin madaalee taarifa murteessutu dabalaan ala namni akka barbaade in dabala taanaan maal tajaajilame hawaasi? Hojiin seeraas ammam seera qabeessaan hojiirra oolle nama jechisiisa. Karaa biraa immoo wanti karaa seeraan alaa raawwatame deebisnee ammas karaa seeraan alaa raawwanna inni jedhu ani ammas ija seeraatiin gaarummaatti hin fudhadhu. Karaa seera alaatiin waan dhufe nuyi karaa seera alaatiin falalaannee uummataaf tajaajila laannaa birrii amma kumaatti deemu wanti jedhu kun gaarummaa qabeenya ta'ee natti mul'atu. Konkolaachisaadhaa fi waan kallattiin kennamee fi uummatarraa birrii fuudhi uummata kana darbaa fi eeke jedhamee waan itti kenname fakkaata jaateef irraa fayyuu qabna waan jedhamu ilaalamuu qaba. Itti gaafatamaa waajjira daldalaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee kan ta'an obbo Amanuu Dhangiyaas yaada laataniini boba'aan magaalaa Naqamteef ramadamee ture bakka birootti ergamuu isaa akkas jechuun himanii. Boba'aan boottee lama የተባበሩቲ magaalaa Naqamteetiif kan Jibuutiirraa ajajame boottee tokko gara Beddelleetti boottee tokko gara Sulultaatti erge. Odeeffannoo kana arganneet deddeebinee nadaajii dirijjitii wajjin walii bilbilee kaampaanii የተባበሩቲ Finfinnee jiru walii bilbilee akkamittiin kan Naqamteef ajajame gara biraatti darbaa jennee kunoo injaaloo wajjin isarra turre. Amma gara Naqamteetti akka deebi'u goone jechaadha. Kanaaf shirri boba'aa keessa jiru bal'aadha. Itti gaafatamaa waajjira geejjibaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee kan ta'an obbo Cheernat Araggaa'u gama isaaniitiin hanqinoota kenniinsa tajaajila geejjibaan wal qabatee jiru akkas jechuun ibsu. Eejensii bira jira rakkoon, to'attoota keenya bira jira, tiraafika bira jira, waldaa bira jira, dhaabbilee leenjii bira jira jechuudha. Rakkoon kun jiraachuu isaa eegarratti walii galle rakkoo isaa namni ga'ee isaa bahuu danda'u qaba jechuudha. Iddoo jirutti kanatti aansee nuti sirni itti gaafatamummaa jiraachuu danda'u qabaadha. Sirni itti gaafatamummaa nutis fudhachuu danda'u qabna akka abbaa taayitaa geejjibaatti. Uummanni kun saamamaa jira waan ta'eef. Waajjira abbaa alangaa Oromiyaa damee lixaarraa marii kanarratti kan argaman obbo Afawarqii Taaffasaas akkas jechuun dubbatanii turanii. Rakkoon keenyaa wanta qabatamaan jiru hojiirra oolchuu dhabudha. Inumayyuu hojiin kun iddoon caalaa seeraan hojiirra oolchuu dhabee qaama mootummaa biratti. Abbaan taayitaa geejjibaa yoo isaan maal godhan adabuu akka danda'u eeyyama isaanii akka danda'u ifatti jira. Waajjira abbaa taayitaa geejjibaa godina Wallagga Bahaarraa marii kanarratti kan argaman obbo Dassaalanyii Raggaasaas gama isaaniitiin akkas jechuun dubbatanii jiru. Karaa keenyas rakkinni jiraataa jechaadha. Hundumti keenya of ilaalle gaariidha. Akkamittiin leenjisaa jirra haasa jiru. Sila dubbatamee ture karaa bakkee eeyyamiin kennamaa kan jedhamu tokko jiraachuu danda'a wanta akkasii ammam to'atameera. Jiras immoo hidheen amanan. Namoonni baay'een eeyyama haala konkolaachisaa jiru. Ispeeshaalii waa'een baajaajii ka'eera. Isa kanarratti to'annoon poolisiin keenya tiraafik poolisiin keenya ammam to'achaa jira.
to'annoon baay'ee gadi bu'aadha. Magaala keessas haa ta'u, karaa dheeraarras haa ta'u, baay'isee to'annoon gadi bu'aadha. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa bulchiisa magaalaa Naqamteeti. Magaalaa Finfinneetti hanni konkolaataa sadarkaa yaaddessaarra ga'u abbootiin qabeenyaaf konkolaachiftoonni ibsan. Akka ragaa Komishinii Poolisii magaalaa Finfinneetti baatiiwwan 6 darbanitti qofa konkolaattota 74 irratti yakkiannaa raawwatameera. Yeroo itti aanutti rakkicha maddarraa furuuf hirmaannaa hawaasichaa murteessaa ta'uun ibsamee jira. Daarekteerri olaanaan hariiroo uummataa Komishinii Poolisii magaalaa Finfinnee Komaander Faasikaw Faantaa FBC'tti akka himanitti baatiiwwan 6 darbanitti konkolaattota 74 irratti yakkiannaa raawwatameera jedhan. Dhaabbanni liqii fi qusannaa Addis baatiiwwan 7 darban keessatti birrii biliyoona 4.5 walitti qabachuu ibse. Galiin kunis kan bara darbeen yeroo walfakkaataa waliin yoo madaalamu harka 41 caalmaa qabaachuu ibsamee jira. Borumashi. Dhaabbanni liqaa fi qusannaa Addis baatiiwwan 7 darban keessatti birrii biliyoona 4.5 walitti qabadhee jira jedhe. Tajaajila liqii fi qusannaa kennuun kan beekamu dhaabbanni liqaa fi qusannaa Addis karoorfatee tureen olitti milkaa'ee jira jechuun hoogganaan dhaabbatichaa obbo Daamxoo Alamayyoo himanii jiru. Dhaabbilee maayikiroo faayinaansii didiqqoo Finfinnee fi ollaa Finfinnee keessatti tajaajila liqii kennan keessaa tokko kan ta'e dhaabbanni Addis baatiiwwan muraasa keessatti maamiltoota haarawaa 37,000 horadhee jira jedha. Daamxoo Alamayyoon jedhama. Hoogganaa waldaa aksiyoona liqii fi qusannaa Addisii. Dhaabbanni liqii fi qusannaa Addis dhaabbileewwan maayikiroo faayinaansii xixiqqoo dhiyeessan akka biyyaatti beekaman keessaa isa tokko ta'uunsaa beekamaadha. Tajaajila isaa kanas magaalota naannoo Finfinnee jiranii fi magaalaa Finfinnee keessatti bal'inaan kennaa kan ture ta'uunsaa beekamaa. Bara 2014 kana keessattis galmoota gurguddaa milkeessuudhaaf qabatee socho'aa jiru keessaa qusannaa walitti qabu, liqeessuu, maamiltoota horachuu fi liqiiwwan yeroo adda addaatti liqaa'ee haala seera qabeessaan deebisiisuu akkasumas galii isaa ol kaasuu fi dhaabbata kana immoo tajaajiloota isaa teekinooloojiidhaan ammayyeessuuf akka karooraatti qabatee socho'aa jira. Ji'oota darban 7 keessatti raawwii keenya yoo ilaallu qusannaa walitti qabuudhaan birrii biliyoona 2.4 walitti qabuuf kan karoorfate yoo ta'u, raawwii isaa ilaallu qarshii biliyoona 4.5 walitti qabu kan danda'e yoo ta'u, raawwii isaa ilaallu parsantaa 100tii ol ta'uu agarsiisa. Raawwii bara darbeetii wal bukkee qabne yeroo ilaallu parsantaa 100 oliin guddina kan agarsiise ta'uu agarsiisa. Walumaa galatti ji'oota 7 darbee kana keessatti qusattoota 37,000 qusachiisuu dambanyaa haaraa yookiin immoo maamiltoota haaraa horachuu kan dandeenye ta'uu keenya raawwiin keenya agarsiisa. Baatiiwwan 7 darbanitti beesee Itoophiyaa birrii biliyoona 2.4 walitti qabuu fi karoorsee ka ture yoo ta'u, birrii biliyoona 4.5 walitti qabachuun raawwii milkaa'aa taasiseetii jira. Dhaabbanni liqii fi qusannaa Addis qusannaa walitti qabuu, liqaa kennuu fi tajaajila isaa ol guddisuu fi kan hojjetaa jiru yoo ta'u, baatiiwwan muraasa keessatti maamiltoota 29,000 fi 235 beesee Itoophiyaa birrii biliyoona 2 liqaan kennuuf karoorsee kan ture yoo ta'u, raawwiin ammoo maamiltoota 23,000 fi 291 fi birrii biliyoona 1.9 liqeessuullee danda'ee jira. Baatiiwwan 7 dabran keessatti bu'aa birrii miliyoona 500 fi 5 argachuu danda'eera jechuun hoogganaan dhaabbata liqii fi qusannaa Addis obbo Daamxoo Alamayyoo ibsa miidiyaalee fi kennan irratti addeessanii jiru. Gama biraatiin liqeessuudhaan wal qabatee maamiltoota 29,235 qarshii biliyoona 2 liqeessuudhaaf karoorfatee maamiltoota 23,291 qarshii biliyoona 1.9 kan liqeesse yoo ta'u, raawwii isaas yoo ilaallu maamilaan parsantaa 80 maallaqaan immoo parsantaa 95 raawwachuu dandeenyeera. Yeroo ammaa kana raawwiitti kan galee jiru ta'uu isaa agarsiisa. Walumaa galatti baatii 7 darban keessatti raawwii keenya karaa milkaa'aadhaan kan raawwanne ta'uu kan agarsiisu ta'uu isaa ibsa. Galatooma. Yuunivarsiitiin Finfinnee hayyoota 11 sadarkaa piroofeesarummaan laate. Yuunivarsiitichi ibsa baaseen kutaawwan barnootaan qoratame yaa'iiwwan kolleejjiiwwan yuunivarsiitichaan sakatta'amuun haala quusaa ta'een ogeeyyiin gamaggamamee seenetii yuunivarsiitichaan ilaalamuunii fi
Eeyyantaa erga argateen booda boordii hooggansaa hojii yuunivarsiitichaan hayyoota yuunivarsiitichaa 11f sadarkaan piroofeesarummaa laatamuu ibsameera. Insaan barsiisaa yuunivarsiitii Dambidolloo Tibbanaa diroonii hojjete akka deeggaru beeksise. Amaanu'eel kaayyoon isaa xiyyaara namoota lama baatu hojjechuuf akka cichee jirus himee ture. Girmaa Guddisaa dabalata qaba. Barsiisaa Yuunivarsiitii Dambidolloo kan ta'e Amaanu'eel Baalchaa diroonii ofiisaatii hojjete balalisuun erga milkaa'e haalaan jajamaa ture jira. Amaanu'eel erga yaalii balaliinsaa gaggeessuun milkaa'een booda afgaaffii taasisen dirooniin kun galma kiyya miti gara galma kiyyaatti ce'uuf namoota amansiisuufan hojjedhe jedhee ture. Milkaa'inaa fi kakka'umsa barsiisaan kun qabu hubachuun ejensiin nageenya neetworkii odeeffannoo Itoophiyaa insaan barsiisaan kun gaggeessitoota Yuunivarsiitii Dambidolloo waliin ta'uun waajjira muummee isaa akka daawwatan akkasumas akkaataa deeggaran irratti mari'atanii jiru. Dhaabbatichi odeeffannoo fuula feesbuukii irratti baaseen hojii gaggeessaan insaa Dr. Shumatee Gizaw dargaggoo diroonii hojjechuu milkaa'e Amaanu'eel Baalchaaf deeggarsa humna namaa fi meeshaa kennuudhaan karoorri isaa akka milkaa'uuf akka tumsan himanii jiru. Amaanu'eel kaayyoon isaa xiyyaara namoota lama baatu hojjechuuf akka hojjetu himee jira. Insaan hojii isaa kana arguun deeggarsaa fi hamilee argatetti hedduu akka gammadee Amaanu'eel himeeti jira. Gammachuu guddaatu natti dhagahame maaliif yoo jettee mul'ata kiyya bira gahuudhaaf baay'ee na fayyada jedhee jira. Meeshaaleen hojii kiyyaaf na barbaachisan biyya keessaa waan hin jirreef baay'een rakkachaa tures jechuun dubbatee jira. Amma karaa isaanii naaf salphata ana qofa osoo hin taane gaggeessitoonni yuunivarsiitii keenyas baay'ee gammadanii jiru. Insaan gara fuula duraaf yuunivarsiitii Dambidolloo waliin ta'uun workshooppii roobootiksii fi xiyyaarota nammaleessa keessatti hojjetaman banuudhaaf bulchiinsa yuunivarsiitii Dambidolloo waliin mari'achuus himameeti jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo FIB irraa oduu isin biraan ga'aa turre xumurree jiran waliin turuu keessaniif ulfaadhaa isiniin jenna. 75-76 irratti yookiin yoo jettan oduuwwan wayitaawoo idil addunyaaf kan biyya keessaa argachuu dandeessu. Andaaneel Tasfaayiiti. Yeroo gaarii.